أنا سلام 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 Hamatuni liseto soidina tuduti soid jirtu maatiiwwan koo guyyaarraas viidiyoo bareedota ta'an qabadhee dhufeen jira. Viidiyoo kana utuun jalqabiin chaanalii kanaaf haaraa warreen taatan yookaan immoo viidiyoo kana yeroo jalqabaaf kan ilaalaa jirtan subscribe gochuun maatii Mr. Riyooti dabalamuu ni dandeessu akkasumas like gochuun dagatina. for real. Ay, mucaalam tigo waa kun immoo maal hojjechaa jira laata? Lammi maal gochaa jirta? Cal jedha yeroo goonda wala matanii dhaggeeffachaa jiran. Obboleessa kiyya. Dhalaan akkasi jaalatu ni feetaa? Obboleetti kiyya ribeetii qabu akkasi fuudhu barbaadda gurgummaa kee qusadhu. Hunduu tola miti. Kanaafuu atis karaa kee qusadhu. Viidiyoon kun jaarsa kan kooti isa gara fuulduraa ilaallataa yoo waanan jedhu kana guutuu dandeesse koomentii jalatti lakkoofsa tokko naa barreessi. Barreessaa fi jirtu yoo ta'e warri jaarsa ishee taatan barreessaa fi tokkoffaa umuriin kan keetii waggaa 26 haga waggaa 31 ta'uu qaba. Lammaffaan hojii hojjechuu qabda moo haadhaaf abbaa kee irra teessee nyaata isaanii nyaatta. Mana qabaachuu qabda. Itti aansuudhaan anaaf maatii kiyya gargaaruu qabdaati. Itti aansuudhaan ofitti amanamummaa qabaachuu qabda. Yoo waa balleesse haasaadhaan na amansiisuu qabda. Siigalee gaafa hojiidhaa dhuftu adda keessa dhungachuu qabda. Nyaata mana keessa wal gargaarree hojjenna qophaa kon hojjedhu ani manan taa'u bakkeen hojii hojjedha malee. Siigalee manan taa'uun. Inni gara biraan immoo na dhaggeeffata. Warra kan keetii wajjin deemtee na hamachuun qabdu. Utuu isaan waan fedhe siin jedhanii haadha manaan kan kooti dandeessuudha jabduudha jirti jettee anaan ol na kakkaasuu qabda nama biratti hamaa koo dubbachuudhaan qabdu. Maaliif gaafa hamaa dubbatte jaalala achitti dhumata waan ta'eef. Yoo kana guutuu dandeesse lakkoofsa 38 irratti na dawwaliiti waliin haasofna bara haaraa kana. Okay? Kana yaade. Bye. eenyuati? Eenyuati? Yaanni kee tokko bareedaadha. Yeroo tokko immoo faallaadha. Hin danda'amu akkasitti. Warri kana dandeessan mee bilbilaa fi warri dandeessan. Reza bela zembela bashawari atta. Zembela bela. Hakanya zembela bela. 16 kilogram raw meat is very important for sportman. Yeah. Maalodha? Sadaqaadhaaf immoo har'a ganamaan of mushurta akkanatti diddibattee diddiqattee kaatee maalaan of mushure immoo jaarsummaan deema ka jaarsummaa namaataan deema. Ani jifaareen beekaa callifnaani cufaa wallaaltu moo'ina gooteetuma akkuma barbaaddeetti natti taphachuu barbaaddetti jaarsummaa warra eenyuti jaarsummaa humxatti deemtu. Jaarsummaa guyyumaan eenyu araarsitaas hin jedhame. Bulchaa fi kabbadaa walitti araarsina ka gowwaa gooteetuma gowwaa akkuma barbaaddeetti olii gad deemta. Beeka akka hin callisuun beektaati gini. Nama naniitiin nana fayyaa warra dhuga nama akkanatti abidda qabsiifattee nan kurineeti. Sila maal beekta maaliin si duubatti maalan hojjedha fachuu jufaariyaa numti maalan hojjedha. Ila kabaja ofitti qabi guddina keessa har'a maleen akkatti bahee beekaaniitiin nan is salphatta sitti meen. Maalaan salphadhaanchi? Amana Mikaa'elli fayyaa siyaa kennu maan niitiin akkana? Mikaa'elli bakka lamatti addaa siyaa baasu. Sila fayyaadhaa ofii fayyuma qabdaa ofii. Cufaa fayyaadhaa fayyaa siyaa dhoowwuun jedhu fayyaa si dhoowwee abdaariin qarsaa saayyaa. Sileensaa xabaayin kee kun guutuun qaqayyarame maal taateen akkana taate yaa rabbii qiyyaati guddina keessa nama busheechi. Maal goota? Hin tolfatteeti quuftee maal goota dulluma keessa ala keessa likiskista. Illi kiskista maal rakkattere niitii sagal qabda maal rakkatte barbaadde nyaatta. Furdattee boositti tolesi. Of kabaje kaaniitiin nan har
Beekaa callimnaan asumatti irratti na ba'uu barbaadda anchi? Hin agartaati ne? Hin agarta. Har'a gadi si fuudhetan ollaa sitti kolfanii tettiinnan. Fuutee nattiin hin galin immoo sitti me kunu. Fuutee nattiin hin galin. Daangaan darbi sitti me kaan. Rabbiin na gubeen daa'imati tamaarii darajaa guddaa naa gaa'e dheetan kun har'a ilaa basa argaa jira si wajjin asitti. Abbaa ulfina ofitti qaba kaalaan. Baqarraa ishee kotteen ishii mana kanaa ga'u na gartaa bachu. Ishee wajjinis likiskisa wamni ifteetiin likiskista. Likiskisii jaarsa waan siddiiniiti. Of qaba jechuun jedhani. Danda'uu dhagaa kan walitti sin araarsu hin jiru. Garuu maatiin akkasii. Maatiin gaafa abbaan manaa gad ba'u hin haftu. Maatiin immoo gaafa haati manaa gad baatu abbaan manaa hin hafu jira. Kanan. Eelooni moo? Oko. Ama kundumaa keessarra caalaa kam jaallatta? Hidhii kee qofaan jaalladha. Oo, sababa inni bareeduufidha miti? Akkas miti sababa inni ilkaan keessa fokkisaa sana siif dhoksuufan isa jaalladheera bara. Hello. Hello. Fayyaa galti gurbaa. Nagaartu. Nagaa galata rabbii. Ilma gaashee biraanudha miti mana foonii. Isaanuma isuma ilma isaati. Nagaa kasi? Nagaara jirra eenyu raasin? Abbaan kee maali abbaan kee maa badee ayyaanaa fi harroota shawwayii nan qala jedheetu harroota sadii fudhatee ture ayyaanaa fi. Abbaa eenyutu? Abbaanuma keetu. Ayyaanaa fi harroota shawwayiin qalaa jedhee harroota sadii fudhateera. Engaddayyuu qaqqaalee irratti fakkaata. Harroota lamata faqarshii harroota sadan sanaa naan kennine maaliidha maa badee silkii maan irratti cufe. Laki dogoggortaniittu hoteela kan biraa ta'uu hin jiru malee abbaan koo kanaan godhu harroota maalii isin irraa binan harroota qalleeyyuu hin beeknu. Harroota iyyuu qallee hin beeknu nuti waan akkanaa hin beeknu dogoggortaniittudha waan biraatti dabaltan. Akkasii. Harroota qaltee ilmoo namaaf laachaa baateetu amma geessee birrii konaa kennaa jennaan harroota qalee hin beeku yettaa gurbaa. Laki maal taatanii nuti maa maqaan balleessu nuti harroota qalleeyyuu hin beeknu nama biraatti dogoggortanii ta'a malee kun sobadha. Abbaan kee hin jiru amma abbaa keetti naa kenna abbaan kee hin jiru ati si faana miti la harree ishiin hafte keessaayyuu ishiin tokko eegee diraachituufi wanti duubee naan taatu anaaf siruma wanti duubee naaf taatu dhufee haa fudhatu harroota isaa. Maal taatanii abba maa maqaan balleessu nuti harroota qallee hin beeknu abbaan koo waan akkanaan beeku rakkina wayii irraa qabdu maqaan nama balleessu nuti hoteelli keenya keessatti waan akkasii qalame hin beeku nuti nama biraatti dogoggortanii dawwaltan. Aha, ilmoo nama harroota dheechisaa baataniitu amma geessanii akkas jettu isiniin aggaallata yoo birriin kun hidhuu baate. Maal taatanii maali sirrii miti kun dogoggortaniittudha maaliin maqaan balleessitu? Ani xaabaan deemaa yoo naa kennitan sini wayya. Laaki akkas miti laaki maal taatanii maanni walii gala maal abbaa koo itti nani maqoo maalidha waan sirriitti waan akkasii isin balaa bitee beeku. Laaki akkasiin jedhii naa qo'attanii magizeenii dhufe maal taatanii? Amma immoo intala abbaa dulaa fi abbaa dulaa sooshaal miidiyaa irra baay'ee naanna'aa ture isa waliin ilaal. Baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola. Sooshaal miidiyaa irra baay'ee naanna'aa ture. Simudateen beeku waan akkasii. Na jala jira seetu garuu mooddee biraa jira waan akkasii waan tokkotu godhaa jirtanii garuu deemtanii fudhachuu hin dandeessan. Waan akkasii akkam gootu. Inni natti giddiimu. Bareedu. Wayye. Yoo fedha kee ta'e wanti si gaafachuu barbaadina. Okay, rakkoon qabna. Beekan wanti na gaafachuu jettu. Natti mika. Lakkoofsa bilbilaa kudhan waa sagal qotoba 65. Kana miti natti himuuf jedhu. Beeka sitti natti himuuf jettus. Bareedinaa jechuudha miti. Anoo beeka rakkoon qabu. Thank you. Maaltu waa isa kaase?
Nama laga fattari. Akkam bareedu natti fudhamti rakkoon qabu. Thank you. Maal bareedda kanas miti. Maali dhaleenna natti himu jira. Ilaa waan ta'in si gaafachuu barbaade ani ilaa. Sitti mutuun isaanii. Si gaafachuun barbaade. Maal laga fattaan sin jedhe. Ilaa ani yeroo qabattee suyuutii saatii natti. Kuttu golee maamala dubartoota tokko lafa kaa'e diraamaatiin jechuudha. Nama durboonni tokko waan biraaf gaafate waamtu waan namaatti fudhatu tokkummoo waan gaariittis fudhachuu danda'a. Waanuma yaadamnetti kan fudhatan fa'aa baay'ee jiru. Jireenya kottan nama sodaadheen beeku. Dachii kanarratti lafaa olitti waaqa gaditti kan inni ani sodaadhu jiraate waaqa tokkicha qofa. Dhugaa garuu nan sodaadha. Dhugaan ilmoo waaqaati waan taateef dhugaa baay'een sodaadha. Naman sodaadhu. Maaliifan naman sodaanne si? Ittiin darbu. Namattis hin darbu. Yoo natti darbe immoo haadhoo kosoo ta'e hin dhiisuun. Waan godhe ittiin gaabbine. Baay'ee gammadaa kooti. Jireenya koo keessatti ani wanti guddaatti gammadoo jiraate waan yaade sana galma gaheera galmaan gaheeras. Isa quufee gaara gahe wallee daqiiqaa 5tiin bakkatti deebiseera. Sanaan immoo namitti kan fayyadame. Hinaasaama caalaan sana fayyadame kana fayyadame jedhama malee warra fayyadamee jira. Fayyadamaniirus ni beeku of beekus. Video biraan amma wal arginutti subscribe like gochaa nu eegaa hangasitti peace.